Waajjirri qonnaa magaalaa Adaamaa mata duree jijjiiramatti madaquu jedhu irratti qonnaan bultoota magaalichaaf leenjii hubannoo cimsu kenne. Qonni bu'uura dinagdee biyya tokkoof murteessaa ta'uu ragaaleen jiran ni mul'isa. Waajjirri qonnaa magaalichaa qonna magaalaatti bal'isuu fi jiruuf jireenya qonnaan bultootaa jijjiiruuf tarsiimoo qonnaa bocee hojiirra oolchaara. Akka magaalaa Adaamaatti leenjii qonnaan bultootaa akkaataa oomishaaf oomishtummaa isaanii cimsuun karoora qophaa'ee gara hojii qabatamaatti galamuu irratti ibsameera. Itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan kilaastara hawaasummaa magaalaa Adaamaa Obbo Nigaatuu Mootummaa akka jedhanitti jiruuf jireenya qonnaan bultoota jijjiiruu fi ammayyeessuu manneen haaromee fedhiin qonnaan bultootaa bu'uura taasifachuu yeroo dhiyootti ijaaramee eebbaaf kan qaqqabu ta'uu ibsan. Imala badhaadhinaa keessatti qonnaan bultoota utubaa biyya kanaa kan ta'e jiruuf jireenya isaa fooyyessuudhaaf hojiin guddaan akka magaalattis hojjetamaatii jira. Keessattuu muummichi ministeeraa pirezidaantiin keenya xiyyeeffannoo tiraansfoormeeshinii qonnaa tiraansfoormeeshinii jiruuf jireenya qonnaan bultootaa fooyyessuudhaaf tarsiimoowwan bocamee leenjiin kennamee akka magaalattis hojiin guddaan hojiitti galameera. Itti gaafataman waajjira qonnaa magaalaa Adaamaa Obbo Alamuu Qilxuu ka'umsa mariif ta'uu dhiyeessan keessatti jijjiirama jirutti madaquun qonnaan bultoota keenyaaf murteessaa ta'uu ibsuun biyyayyummaa fi hirkattummaa keessaa baatee nyaatan of danda'uun mala qonnaa ammayyummaatti ce'uu qabna jedhan. Qonnaan bultoonni yaadaa fi gaafii qaban kaasuun akka jedhanitti mootummaan kaayyoo fi mul'ata qonnaan bultoonni qaban milkeessuuf waan hedduun nu cinaa dhaabbatanii jiruuf jireenya keenya jijjiiruuf xuree nuuf keessaniif galata guddaa qabdu hamilee guddaa nutti horee jira jedhan. Mootummaan garuu badhaadhina gandoota keenya qofa osoo hin ta'in aanaa keenya qofa osoo hin ta'in biyya Itoophiyaa jedhamtu tana Itoophiyummaa itti agarsiisaa jira jechaadha. Yeroo dhiyootti yeroo hooggansa amma dhiyootti dhufe kanatti hooggansa isaatillee qabatee hooggansa cimaa waliin karoora cimaadha. Dhagaa bu'uuraa lafa godhee ta'u irraanfachiisuu osoo hin ta'in hojii isaa xumuraatu kan deemudha jechaadha mootummaan keenya mootummaan badhaadhinaa. Boolloo akkatti qofforaa bishaan akkatti waraabbadhaa nuun jedhan baay'isnee galateeffannaa isinillee isin galateeffannaa. Mootummaan paartii badhaadhinaan hoogganamu jiruuf jireenya qonnaan bultoota jijjiiruuf mootummaan halkanii fi guyyaa hojjechuun badhaadhina maatii gaafii uummanni gaafachaa jiru deebii kennuun sirna cimaa ijaaraa jiruun bu'aaleen dhufan agarsiiftuu uummanni keenya ragaa ba'aa kan jirudha kan jedhan ammoo itti gaafatama waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Adaamaa Obbo Ashannaa fi Ajjamaati. Yaadama mootummaa keenyaa mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu yaadama biyya ceesisu yaadama iyyummaa fi boodattafummaa keessaa uummata keenya baasee gara badhaadhinaatti geessu bocuudhaan uummanni keenya immoo isaan akka of jijjiiru isaan akka jijjiiramu hoogganuu irraa ka'a jechuudha. Kanaaf bu'aawwan amma biyya kana keessatti dhufaa jiran bu'aa yaadamaati. Kantiibaan magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee yaadaaf gaaffii qonnaan bultoota irraa ka'eef deebisaniin akka jedhanitti ce'umsa tarsiimoo qonnaa magaalichaatti qabatamaan dhugoomaa jiru kana cimsuun of jijjiiranii jiruuf jireenya gaariitti madaquun qonnaan bultoota keenya irraa kutannoo guddaatu eegama jedhan. Akkamitti akka waan hin danda'amne fakkaatu dandeenyutu shaakalamee jijjiiramaa jira. Kanaaf jijjiirama kanatti madaqanii anis abbaa qabeenyaati, anis abbaa ogummaati, anis abbaa waan hundaati jedhanii of madaqsuun dursa jijjiirama yaadichaa fudhachuun isa bu'uuraatii jechuudha. Magaalonni qonnaan bultoota ofirraa fageessu osoo hin taane ofitti qabatee madda carraa gaarii ta'uun sirna qabiinsa lafaa pilaaniin hoogganamaa seera qabsiisaa ammayyeessaa lafa magaalomsaa nama magaalomsaa tarsiimoo fi mootummaa magaalomsaa deemuun dhimma ijoo fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jirudha jedhan. Yaadamni magaalomsuu yaadota kana hunda walitti qabee hojiirraan oolchuudha. Yaadamni magaalomsuu dhimmoota gurguddoo sadii qaba. Inni tokko lafa magaalomsuudha. Lafa maaltu maaliif oole an jedhu amma jalqaba kaase pilaanidhaan lafa bulchuun eessatti boqqolloo yoo qonne eessatti qamadii yoo qonne eessa burtukaana yoo dhaabne eessa abukaadoo paappaayyaa yoo dhaabne wayya kan jedhu pilaanidhaan kan deebi'eedha jechuudha. Inni lammaffaan nama magaalomsuudha. Ummata magaalomsuudha. Ummanni keenya yaadama kana waliin akka hubatu ogummaa akka qabaatu aadaa hojii akka dagaagfatu amaloota hojii hunda amaloota daldalaa hunda akka baru daldaluu akka danda'u industirii keessa galuu akka danda'u qonna isaa ammayyeessuu akka danda'u oomishtummaa isaa guddisuu akka danda'u aadaa waliin jireenya isaa fooyyessuu akka qabu kanaa waliin haaromsi aadaa akka walitti dhufuu danda'u aadaaf duudhaa isaa osoo hin gatin han ofii guddisaa kan biraa barachaa magaalli qonnaan bulaa hundeessinu aadaa isaa karaa ammateen akka guddachuu qabuun ummata nama magaalomsuun tarsiimoo itti magaala ittiin ijaaraa jiru ta'uusaa ummanni keenya akka baruu fi
leenjiin guyyaarraas qaama san akka ta'e. Dhumarrattis qonnaan bultoonni kun qaama Ismaart Adaamaa giddugala uummataa kan ta'e Adaamaa City Areenaa daawwataniiru.